እናንተ ጉዲ tokko sinii fideen dhufe dhugaa rabbii jechuun baay'ee bakka akkamidha hin ulfaata namni amma kana mulu abbaa manaa barbaacha yookaan tidaarii barbaachaaf amma kana mulu lafa'uuni baay'ee aarsaa nama kaffalchiisa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu aarsaa nama kaffalchiisa keessattuu immoo dubartiin tokko abdii kutattee jennaani nama sun argachuudhaaf yookaan nama tokko faana tidaarii dhaabbachuudhaaf aarsaa guddaa kaffaltiini gaafan kana isin jedhu tidaarii jechuun waan qalbiitti dhufan miti waan gatii nama kaffalchiisuu fi waan aarsaa nama kaffalchiisudha haa ta'u malee immoo jireenya jiraannu kana keessatti nuti fakkeenyaaf dubartiin tokko gaafa ijoollummaa isheetiin heerumtu abbaa manaa ishee ijoollummaa ishee suni dagachuu tasumaa hin qabdu maaliif jennaani ati ijoollummaa keetiin namatti yoo dabalamtee tarii nama suni osoo hin beekamin yoo walitti buuta ta'e tasfaa kutattee taa'uu osoo hin taane saatii dargaggummaa keessatti nama biraatillee dabalamuu qabda. Amma namoonni keenya tokko tokko keessattuu ijoollonni biyya Arabaa keessa jiraatanii dhugaa dubbachuudhaaf ijoollummaadhaan heerumanii ka'anii gaafaas dhufanii asitti immoo jireenya gola ormaa keessa taa'anii jireenya keenya fooyyeffannaadhaan waggoota dheeraa jiraatanii deebi'anii gaafa biyyatti deebi'anii umuriin namaa hammuma nuti dabalaa deemnu anama fakkeenya fiizikaalli koo ji'a darbee fi fiizikaalli koo har'aa garaagarummaa cimaa qaba. Keessattuu shamarran tokko umurii isaanii waggaa 30 ol dabarraan bakka gaayilaaf fi dhaabbataa deemu. Shamarran tokko gaayilaaf kan bareeduu fi umurii waggaa 18tti haga umurii waggaa 25 gidduutti bakka gaayilaaf namarran dabareedha. Isin galee garuu bakka waan fedhe yoo ta'e dubartii waggaa 30 ol dabarte jennaan ishiidhaa dhumate gaayilaaf carraa gaayilaaf qabaachuu dhiisuu dandeessi. Isin galee maaliif fiizikaalii namaa jijjiiramaa deema waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaaf maal isin jechuun barbaade miicawoo sirratti argaartan kana jechuudha. Umurii ishii ilaalaa nama deemteettudha. Amma ilaalaa aarrillee baasteetti mataa ishii jechuudha garuu saatii kanatti saatii nama gaayila barbaadde gaayilaaf jettee birrii ishii nyaatamtedha jechuudha. Kana keessa jirra saatii ammaa kanatti nuti isinii galii kana keessa haala kana fakkaatu keessa jirra nuti. Kuni sababii maalirraa kan ka'e sababii kaleessa gaayila keenya yeroo ijoollummaa sun sababa tokko walitti fiffinnee irraa gargar baanee yookaan immoo haala qilleensaa laallee haala jijjiirama yeroo laallee nama sun irraa gargar baana yoo ta'e har'a garuu aarsaa kanuu kaffalchiisu beeka. Egaa niitiin kun namni idumee ishii deemeerudha akkuma argaa jirtan kana umurii ishii baay'ee deemeera. Haa ta'uyyuu malee immoo dursa osoo gara gaayila kanaa yookaan gara biyya Arabaa kan osoo hin deemin dura nama gaayila godhatteettudha. Ijoollummaa ishiitiin nama gaayila godhatteettudha. Egaa gaayila haa godhattu malee gaayila sun keessatti sababii adda bahaniif garuu hin dubbanne gaayila godhattee ijoollummaa ishiitiin isa dhiisteetu gara biyya Arabaa deemte jechuudha. Egaa dhiirri fakkeenyaaf namni tokko kaleessa nu jaalatee yookiin jireenya keenya jijjiiruuf isa biraa gaafa deemne har'a immoo as geenye jireenya keenya sun jijjiirree yoo nuti as geenye isatti jijjiiramna ta'e dhiirri hammuma garaa laafu hammuma sun garaa jabaata. Hammuma sun garaa jabaata. Kanaaf egaa laala mucayittiin kun as geesseetu abbaa manaa ishee kan faana wal dhabdee waggoota dheeraadha kan ishee biyya Arabaa kana keessa hojjette jechuudha. Waggoota dheeraadha biyya Arabaa keessa hojjette macarrashaa irratti maal gooti gara Itoophiyaatti gaafa deebitu jiru amma iddoo hedduu jiruun tidaarii wal fuusinnaa maalidha jedhanii jechuudha. Egaa mucayittiin kunis nama karaa peejii feesbuukiitiin barteeni. Karaa peejii feesbuukiitiin maal jettee barteeni garee wayiin qabaa isaaniif qalbiin koo naatamaa. Maal jetteetiin kan ishiin barteeni namichi kun nama faana walitti fuusisa yookaan
akkashiin abbaa manaa qabdu jechuudha barbaaddu itti himtee turte innis walitti isaan fiduudhaaf egaa daldaaladha jechuudha daldaala haadha manaa abbaa manaa walitti fiduudha jechuudha. Gaafa kana maal gooti ishiinis isa faana haasoftee tidaarii barbaadaa jennaan jetteeni ishiin nama barbaadaa jirtudha waan ta'eef saniin booda maal gooteeni birrii 2,500 ergii jedhee gaafa inni gaafatuuni ishiinis tole jettee tidaarii barbaadde waan ta'eef birrii 2,500 kanatti ergite. Gaafa ishiin birrii 2,500 kanatti ergitu si argeeraa jedheetti dubbate. Amma gaa heerumuuf qophoofteetti jechuudha. Si argeera abbaa manaa jedhee gaafa inni itti dubbatuuni ishiinis tole jettee gammaddee amma heerumaaf waan qophoofteef wantoota hedduudha gaa heeruma keessatti wanti jiru wantoota hedduudha. Kanaaf ishiinis amma gaa'ela dhaabbachuudhaaf waan ta'eef birrii 2,500 ergiteetti isa faana gaafa haasoftuuni bakka inni nama affaruudhaalleeti jedhee waan baagiraawundi isaa hunduma itti himee jechuudha. Amma kun sa'aatii ammaa kanatti shamarranii akkamitti namaan galuuni akkamitti siin galu fakkeenyaaf namni tokko gaafa si haasofsiisu dhuguma namni tokko si jaallata yoo ta'e yookaan tidaariif si barbaada yoo ta'e yoo viidiyoo illee bahee si taasisuu qaba malee akkamitti zim jettee nama tokko osoo hin beekiin akkasuma zim jettee akkamitti osoo nama tokko osoo hin beekiin wanni jechuu dandeessa hin danda'amu goroo kooti disroomni dhugaa dubbachuudhaaf jechuun akkamitti ishidhaa galuu dida akkamitti akka gaafa nyaatamuudhaaf kaatu na dhibeen garuu egaa innitiin kun daldaaluma suntu isaan lamaan gidduu deema malee tasuma namichi intala kana fuudhuudhaaf qophaa'e kun ishidhaas dawwalee hin beeku maal akka inni fakkaatus hin beektu. Saniin booda maal jedhaani gaafa ishiin tole jettee itti olii galtee 2,500 kanatti ergitu amma immoo kan sargii guyyaa sargii qabatanii sargiin gaafa amusiiti gaafa sanbataati jedhee fuulduratti ishiidhaa qabe kan sargiidhaaf immoo barbaachisu birrii 7,000 2,700 akkam jette birrii 1,000 walumatti wajii ishiin namchi sun dibaaftee waan tokko malee birrii 7,000 isa ofiishii sargiidhaaf qophooftee uffata bitattee wantoota garaagaraa godhatte malee birrii 7,000 itti baafteetu amma gaa sargiidhaaf qophooftee sargiin gaafa sanbataa maal jedhaani amusiisaa bilbileetu abbaa manaa kee walloo dasee jechuun gara amaaraati namoonni beektaa jiraachuu dandeessu gara darbataa boru gara laallibalaa minaamin jechuudha waaliyaa keessadha achitti hidhame jedhee gaafa inni bilbiluuni achitti hidhame abbaa manaa kee sargii kanarratti argamuu danda'a jedhee gaafa inni itti dubbatuuni ishiinis yeroo osoo irraa kaasee feentiin ta'ee jette waan ta'ee iyyuu beekuutti. Namichatti dawwalii gaafa itti dawwaluuni isa baasuudhaaf yaalaan jira jedhee jette. Jimaata akkatti na haasofsiisaa ooleetu gaafa qadaame bilbila narraa cufate jette. Ani saniin booda baay'ee aarii keessa darbee baay'ee namoonni sargiidhaaf qophaa'anii jiru waan ta'eef sargiidhaaf qophooftee waan jirtuuf namootatti firattillee himadheera jette. Firattillee himadheera haadhaaf abbaa kottillee himadheeraa jette. Bargixii muriinshis baay'ee deemeera. Yaa ugaa nama foonii waan taateef dirqama nama tokkorraa daa'ima tokko godhachuu qaba kan jettu yaaddeen malee nama fooniiti waan ta'eef gaafa kana ishiinis baay'ee na dhukkubee jette. Haala hin taane keessan seenetti. Sanirraan kan ka'e haadha koos abbaa koos nan dhabee jette. Haadha koos abbaa koos nan dhabee. Dhabuumsa sakaraa hedduutiin namni wal loles wal dhabuu danda'a. Lubbuudhaanis boqotee wal dhabuu danda'a. Kanaaf abbaa ishii sababii sunirraa kan ka'e du'e. Aarii sunirraatii kan ka'e abbaan koo du'e jette. Aarii sunirraa kan ka'e abbaan koo lubbuudhaan boqotee jette. Baay'ee garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudhaaf haasa'ichi maaliif jennaani tidaariin hamma kana nama aarsaa kaffalchiisa idaa gaa'illi aarsaa nama kaffalchiisa hamma kana si jechisiisa. Egaa maal gooti mucettiin kun saniin boodatti isa kanas dhiistee bakka ta'uu dindee gaafa dhiiftu ammas lammaffaa kan biraa immoo ilaa wacii ishiin kaashii ergiteeni birrii 7,700 fi 300 akkasi
Garuu immoo sargiidhaaf immoo mana keessatti kan daggasamee uffata wantoota garaagaraa immoo wanti bitameeru immoo hedduutu jira. Hedduutu jira. Kun hamma kana ta'a. Sanummoo daaspooraadha waan taateef. Isin galee sanummoo daaspooraa waan taateef gatii guddaa kaffalteetti. Amma boodeebittee maal gootee egaa inni ta'uu dinnaanii amma immoo kan biraa ajeensii biraa yookaan warruma dhirsaaf niitii walitti fidan kan biraa haasofsiiftame. Gaafa ishee amma immoo kan biraa haasofsiiftu innis akkuma suni maal jedhee waltanii si fida waan hunduma jedhee waan hunduma xumureetu birrii 28 nyaate ni boona. Birrii 28 irraa nyaateetu maal godhe innis bilbila isaa biloo godhee cufate. Bilbila isaa biloo godhee cufate innis. Kan hin boodeessatti agartee arguu waan hin dandeenyeef tasfaa ishee kutattee deemte. Kanaaf gaa'illi amma aarsaa nama kan fashisu laala. Kun sababii maalirraan kan ka'e sababii duuba keenya bade. Yeroo kan bade yeroo ijoollummaa keenya bade. Isin jedhee shamarran keenya akkuma dura isiniin jedhe hedduu keenyadha. Fakkeenyaaf gaafa biyya arabaa kana dhufnu yookaan daa'ima tokko gannee dhumnaa yookaan heerumnee waggaa 5 waggaa 6 teenyee dhumnaa bakka waa hedduutu jira. Saniin booda immoo maal goona as immoo gaafa geenyu asitti immoo waggaa 5 waggaa 6 tokko teenyee hojjennaa kanarra darbee immoo bakka qabata xiqqoo funaanee abbaa manaa keenya isa biyyaarraa adda bahuu feena. Gaafa sun immoo maal ta'a amma umuriin keenya dabalaa deemu foon keenyi foon kan koo kun amma kan waggaa darbee fi kan waggaa kanaa garaagarummaa qaba. Garaagarummaa hedduu qaba sababni isaayyuu ani amma kanaan booda guddachuu hin dhaabeera. Dubartiin tokko waggaa 25 olitti guddachuu hin dandeessu. Hin guddattu. Garuu immoo foon ishee achumatti dabalu malee carraa guddachuu yookaan carraa akka waggaleessa waggaa 22 waggaa 23 keessaa suni hin bareeddu. Isin galee amma fileetu ta'e hin bareeddu. Bifti ijoollummaan maxxafa. Kanaaf gaa'illis yeroo kam nafaama ijoollummaan maxxafa gaa'illi. Amma hedduun keenya qoy jireenya koo jijjiiree waggaa 2 kana heeru waggaa 3 kana heeru osoo jennu maal ta'a jedhu umurii keenya. Yeroo sun immoo gaa'ilaaf qophaa'u nagana. Kanaaf maal isin jechuun barbaada walumaa galatti yeroo keessanitti fayyadama. Osoo kanitti kanaan ta'in warri gaa'ila godhanne yeroo keessanitti fayyadama. Warri gaa'ila godhatan immoo jabeessadhuu qaba abbaa manaa kee. Abbaa manaa birriidhaan bitamuu dhabameeraan amma bakka. Inni kaan miliyoona 60 baasa. Inni kaan immoo birrii hamma kana nama nyaatu turaan gannaa turaa turtii gaarii qabaata isaatiin koo deemee jira.